hojii deemna. Edaa hojiin kee kana? Beektuu akkasumatti. Beektuu dhiifama beektuu. Beektuu. Meetii koo tibbana garuu turuun kan oolu. Bakka deemtu? Na yaadiin kan. Aatuun tolcha argadhu malee obseetu masee. Mooti sitti meen ture hojiin namaa guyyaa tokko ifa ba'uun oolu. Hawwatu moo na dhiisime? Maallatti hojjetaa? Biiftuu wanta irratti mufattu. Maal mootiin na sobaa ture? Maal soba? Otoo isaan guyyaa ofii koorsaa wajjin. Erga waa'ee obboleetti kiyyaa natti kaastee maal akka ta'e hin beeku. Garaan kun baay'ee na raafamu jammare. Hello meetii koo. Akkam jirta? Bakka guyyaa jaalallee wanii keessa gaa. Okay, har'a waliin dabarsina namni? Tole qophaa'inaan dhufa. Osoo meetiin kan kiyya taate guyyaan har'aa guyyaa jaalalleewwanii ture silaashii waliin dabarsata. Homaa miti. Hawwiin kee hawwii taatee naftu. Gaaf tokko harka kee keessa galchina. Agartaa boo beekaa fi meetii. Abo? Hordofuu qabnaadha.
Bakki kun baay'ee namatti hin tolle. Baay'ee namatti tola. Dhuftee beektaa? Eeyyuu jira dhufa. Ani bagaasii fidee kaa. Galatoon kaa. Amma sirra deebiin baga geesse kaa guyyaa jaalallee waliin. Happy Valentine Day. Wai gilipan dandan. Meti, 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 wayyu, Meti, 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 Meti maal taatu? Mega.
Abo jarittiin kunooti dhaqxanii gochuufi qabdu. Nkoonaaf bodeemne tuniin. Deema. Maal barbaadanii? Maal barbaadaniiti? Maal barbaadanii bule? Kanaan booda lafa miitiin dhaabbatti taanaan fooniif lubbuu keenya gargar baata. Dhageessa? Dhageessa? Dhufee haala fakkaataa boo kun. Beka, kayak bayi midan deh. Anak tu balik sakawa, sebab betul buat kesat. Bayi midan deh. Yemeti, orang kam tu raya. Beka wajib. Aku magari dah. Aku magari tu sudah bersih baru. Babai lu dah tadi. Mantu sih muda. Bisi cesa gue aja dah suntu. Sama makot beka video tu bayar itu. Beka harus bayar video tu. Kalau tu garu sama makot.
Baay'ee miidhamoo beekadha. Baay'ee miidhaan qabanii turani. Sana hunda garuu dabarreetu magaallee waaquma keessa nu dabarse garuu beekan sababa kootti miidhamuusaa baay'ee na gaddisiise. Kanas ta'u garuu jaalalli bu'aa bahii baay'ee qaba. Keessa dabartanii har'a garuun keessan guddaadha. Innis naa jedhee anis isaa jedhee yoo miidhamne baay'uma miidhaan qabu. Booddeen isaa gaarummaa irratti fakkaata. Garuu meetii ko gara fuulduraatti otoo beekkattanii baay'ee gaariidha. Ammas taanaan isin biraa deemuu dhiisuu danda'a waan ta'eef eeggannoodhaan otoo jechootanii baay'ee. Anaan immoo maal gochuu hin danda'u. Beekaadhuma yoo ta'e malee anaan nan miidhu. Isuma namtu yoo ta'u eeggatee gaariidhaan illee rakkoon qabu. Baay'ee nan dhibbisu. Beekaadhumaafuu xiqqoo ishii qaba. Nageenyuma isaatiifuu sodaachisaa waan ta'eef. Beekaan nama namatti muumti. Gonkumaa yoo mana nama qabudha. Eenyu badeema namaa hin jaallatu. Garuu eessaa kaanee akka itti dhufan hin beeku. Innis garuu baay'uma isaan reebuun barbaanne. Gaarummaadhumaan bira darbe. Nama jaalalaanii fi amalaan namatti dhiyaatudha. Garuu sababa kootti nama akkasiitti dhufe. Maal godhu kaa? Yaadaa kaa namni nama qajeelaan jaallatu yoomuu? Garuu biiftuu koo osoo waan fudhateeyyuu ani beekaa koorraa gargar hin ba'u. Eenyumtiyyuu karaa kamiin otoo natti dhufe miidhama karaa sanatti dhufu danda'eetuma jiraadha malee beekaan reebituu gargar qabaachuu hin danda'u. Kun garuu filannoo godha. Sababa isaatti lubbuu koo dhaba malee beekaadhaan hin dhabu. Haa ta'u kaa biiftuu koo. Haa ta'u. Irraa fuudhee. Kun maal kaa? Awwa akka ajaa'ibaatti reebdanii mucaa gaafa beekaa sana. Lafee jabaataa qabdi abbee gurbaa. Hedduu dabaddamnee miti. Haatee mallee deemte bitu. Dhukkeerraa kaastan malee. Maal nama yaadachiistu si. Akkasitti gaafas qabbanaa'ee har'as immoo deebistanii natti tolaa jiran innaan isa yaaddatu. Ammallee dabaluu fi qabnaa bara. Daballaa fireen daballaa fi gaafa argannu eessatti argannaa? Kasii ajaa'ibaadhaan immoo na dhabattuun isayyuu. Kunuun wal nun geenye sabsii daballaa ree mootii. Carraa lammaffaa eeggadhutti. Deemeeti ko ijoolleen kaleessa nu reeban sana maali lola sirraa qabu? Waan isaan dhiisne. Duraanis itti nama dhaan ture malee guyyaan baay'ee na rakkisaa ture. Yeroo baay'ee settanii maal riyyaan qaba jedhaanii hin dhufan hin dhageenye. Malee wanti biraan duratti garuu isaan irraa of eeggadha. Mucicha baay'ee ilaalchisa laaleen ture guyyaa gaaf ta'e gaf jalqaba nu arge sana akkaataa manatti nu bira darbe natti hin tolle beeku. Nagaa. Guyyaa. Rakkoon qabu waa'ee isaanii keessaa maal godhan hin jiru. Maal godhattee Hello? Nagaa keessa? Nagaa gadi ta'uu akka. Okay. Guddaa galatamaa kaa galatamaa. Tolee galatamaa. Wow, meetii koo. maal? Hojii? Argate.
Oh, baay'ee namatti tola. Baay'ee gammadeera. Ameen. Sarbe. Achuma waajjira aadaa fi turizimii naannoo keessan jirutti hojjettanaan jedhan. Itti daawwatu baataa jechuudha. Waaw, ta'uu isaati gaafa akka ajaa'ibaatti malee. Yeroo baay'eedhaaf ani eegaa turte. Baay'ee gammadee siin jedha. Ammas dabalee baay'ee gammachuu. Ameen. Gammadeera baay'ee. Gaarii isaa ta'ama. Yeroo hundumaayyuu si wajjin dabarsuun barbaada. Kun waadaa kooti. Wanti nuti gochuu qabnu tokko beekaaf meetii adda baasuu qabnu. Beeka. Waan tokko sitti ta'u arraan achitti si wajjin jaalalatti fufuu hin danda'u. Narraa fagaadhu. Jireenya koo keessaas bahi.